immoo ishii kanas nan mokkora lammaffaa angara Itoophiyaa illee angara Itoophiyaa illee yoo dandeessee akkasitti jechuun wikilinaa malee si bahuu kan hin dandeenye hoo ta'e imbaasii dhaqeetii imbaasii Abu Dhabii yookaan Dubaay dhaqeetii waraqata wikilinaa yookaan maazarii kee yookaan obboleessa obboleettii abbaa kee nama amantu jechuudha wikilinaa kenni waraqata san asii baasii gara Itoophiyaa ergi wikilinaa sanaan si baasuu ni danda'an namatti ergitooy. Waraqata sana immoo namni si fuudhu hoo jiraate an siifin dubbisa ijoollee haga finfinnee akkasii ergan namni dhufeerraa si fuudhoo jiraate hoo baafatte. Mee namni qaraasitis namni qaraa mee kadee immoo mucaa wayitti bilbilee jira mucaa gorobee goollaa kiyya. Bakka anillee waan maratu dubbadhee faatarii kiyyallee deemeen awwaallee. Mboynaat sirri. Hunduma keenya tabbaa dhabee taa'aa jira. Galeetumaan maqaabri masaatu soolaalee na hojjisiisi jedheen garuu kadhadhee jira. Bakka mboyin kaakoodii waaqayyo nabsee isaa maaru. Ani waan hin danda'u hoo jiraate sin gargaara. Ishi rakkoon qabuuti mee deebina atis naa deebisi mucaanis yeroo naa deebisi waan naa deebisi sitti nima. Biyaas bakka xiqqoo mayyoosattu walitti qabadhee. Maqaabri abbaa kiyyaayuu laalee anaaf jireenya addunyaa kanarra jiraadhu gammachuu natti fakkaate garuu amma gammachuun qabu. Mboyin kala lama nullee madaa qabna. Mboyini akkaawuntiin kee immoo tiktookiin kee piraayiveetii keessa jira kara na dubbisi kara keessaatiin siifin deebisaa namoota baankii keessa hojjetanillee wanti sana maal akkaawuntii sana baafachuudhaaf as teessee akkaawuntii baafachuudhaaf Itoophiyaatti maal akkasii barbaachisu akkasitti manii lakkoofsa namoota tokko siifin kennaa garuu ati kan amantee baafachuu dandeessu haadha kee obboleeyyan keetiin. Namoonni biraa namni miidiyaa kanarraa karaa kanaanii akkana maallaqa fidi namni siin jedhe nama tokkoyyuu namani nama tokkoyyuu. Ishi namana. Waaqayyoon si gargaaru yoo danda'ame garuu kaadhuti biyaas ji'a lama hojjedhu birrii ji'a lama of harkatti qabadhu Itoophiyaattu zarachuu hin dandeecha amma asitti as taa'ee namatti hoon erge birrii naaniin eeganii namni ittiin sodaattuu ta'e. Damoota ji'a lama of harkatti qabattee achittuu galtee sharafachuu ni dandeessa galiitii waan jiru sirreeffadhu as deebi'ee heggaawii taate ishii. Ishi baqa naa galatoomee naa jiraadhu haala hundayyuu irra gahee atis immoo gaafadhitoo mee haala jiru yoo naa fooyya'e bareeda jedhee yaada. Anillee akkasuma yaadeetiin baqa walitti naa qabamuu dideessu argite. Waan inni ani siin gorsu ijoollee otoo gara biyyaan deebiin. Osoo gara biyyaan deebiin akkuma biyyaa baataniin biyya ormaa keessa jirtanii Maariyaamin irra deebi'een sinitti hima galaatii waan qabdan laala addaan baafadhaa firaa falagaas addaan baafadhaas deebi'a as hoggaa teessan hoo galtanii rakkina argitanii asin deebiin akkuma biyyaa baatanii hoo biyya ormaa keessa luunfuudha hagana kennaaf eebaluun akkas ta'e hagana kennaaf osuma akkana jettan hoggaa 15 jechuun bismaa booldoon fisqidduuf በጣም ነው የሚደብረው ማለት ነው. Dandeesseela obboleettii koo eega heggaawii taate si jammar maaliin qabadhee galaa kan jettu as teessee eega homaan qabatin maaliif xaartaati? Maaliif humni kee akkanumaan dhuma eega as teessee homaan qabatini? Aniyyuu kan jedhu kana bargallee wayii nama kiyyaaf hin taane wayii ofiif hin taane jireenya bara jireenya akkamiin yaaniin beeku garuu kanarraayyuu na dhukkuba kanarraan baqanii በጣም ከስኪ ያጨበ ይራ ጋሌቲ ማሊፍ ጉያ 15 illee taane guyyaa 15 qofa Itoophiyaa keessa taa'ii waraqatoota kee akkuma galtee ndafi mattaawaqa gandarraa baafadhu akkaawuntii baafadhu lakkoofsa akkaawuntii cufaa baafadhu akka namni maallaqa irraa baasuu hin dandeenyetti nama amantu tokko harka godhadhu intinisaa lakkoofsa akkaawuntichaa qabadhu as deebii hojjetadhu bakka. Ishi baqa ishi akkasiin godhame rabbina qajeelchu waaqayyo naa qajeelchu ati murtee ilalaan rabbina qajeelchu ishi akkanan godha otoo hin ta'in ati dubartii murtii ta'e ishi baqa ishi mureet maan ka'e bara mana marareet maan ka'e namni hoggaa dheeraa biyya ormaa ture garaa laafa beekta garaan isaa sareedha ebaluun akkana ta'e yaa ebaliyye yoo akkana godhaafi bakka maaloo malabbaashi
ebaluun akkana ta'e wayyo akkana godhaafi akkas godhaafi hansobanii egzaabeer hansobanii jechuudha otoo niitiin fuudhin warqii waan haganaa faanatti qabatan jaanii attaallalanii birrii namarraa fuudhanii kun jiru. Ani ennaa suudii jiru bifa kanaan sobameera Maariyaam. Nama ofiira ta'eetu jechuudha. Nama ofiira ta'eetu niitii fuudhetan warqii 5,000 natti qabatan naan jedhee egzaabeer miskiina nan ergeef gaafa sargii isaa ta'edhanii maazarii kootti bilbilee sargii ebaluu deemtaniira jennaan sargii maali naan jette maazarii. Indee akkanatti koo ebaluun sargiin qaba naan jedhe. Ara sargii wayitu hin jiru intala toon qaayyaatama maanyata maazarii dhugaa waaqayyo Maariyaam ikkuu hin jedhe. Amma otoo gisee sana maazaritti birrii erge akkana bara akkana naan jedhee tan birrii ergeef son jedhe maazarii najjeesti. Zuma dheetu man bilbila cufadhee. Argitanii? በጣም ትልፋታ ነው ሰውን የሚሸውዱት ላ ሸወዳን ብዮታን ብዮ ኦርማ ከነማ ከዋን ነመtti waa marsanii biyyarraa nama gaggeessanii na fakkaata rabbi gara bakee kana sareesi godhu rabbi. Galtee yoo deebite immoo likkii isaanii argita amma abbaan fedhe firrixoo jedhan. Laafu gara ምክንያቱም galee cuufamee argeen as deebi'e waan ta'eef maatii kootiin ala abbaan fedhe hoodhoo'ee guddaa hiikoomti. Ara maatiin keellee hoosii yaade bareeda barra nama garuma lamaan ittu badee barra anama maatii hoon akka jedheen ebaluun narraa fuudhee balleesse ebaluun narraa liqeeffate naa kennuu didde bakka hidhatu bakkana jedha. Maal ta'u birri isaan maallaqa adaraa maal ta'u liqeessan. Sijjambar ati adaraadhaan itti kennite adaraa sana eeganii sitti as rakkabuu qaban. Namni tokko dhufee ebaluu birrii naa liqu ani maalan aangoo qaba. Dafqan talatiyyaa biyya ormaa gubattee shintibeetii ormaa dhiixxeeti. Ani aangoo takka irraan qabu ofii kiyyaaf kunoo buna dhabeen biraa taa'aa jira. Bakka. Injedhani warri kun bakka waan biyya ormaa teette birri makana gadi guuraa ooltu bakka indoom guyyaan waan fudhattutti fakkaata beete. Guyyaadhaan akkasitti jaabbaadhee lammaffaa sadaffaa cirraasha waan gudhamnaan mirir jedhee maraadhee mucayyoon takka gara arsii roobee kanaati ani intala baaleeti. Kaza birri haadha ishii irratti kan beekne jechuudha. Mana madaamii wal argine birri haadha ishii irratti kunuunfadhee haati ishii lafa naa bittee mana san irratti ijaaruudhaaf wannaan hin taane hin jiru. Dhibee coggaarraa fidee cinqatii fidee wannaan hin taane hin qabu wanni hin taane hin qabu ani rabbi. Ani wanni hin taane hin qabu ilmi namaa akkanaan fettanaa jedhee illee yaadu. Akkamitti osoo maan qabatii waggaa 15 biyya ormaa teessan dee Maariyaamin kun kood umrii nama tokkooti ko. Ndee umrii waggaa jaamoo meeqa du'ee fi jira kiyyan beeka. Badee illim jedhee bilbila kiyya balleeffate. Ammallee laal ammallee yoo dhugaa abshaala taate dhugaa waaqa abshaala ta'e ammallee yoo abshaala taate kaadhu galii waan jiru sirreef.